be soomni be shawwala jira shawwala booda torbe tokko dorsi guyyaa soomni be guyyaa kudha shan booda jiru. Ji'a tokkoo fi torbee tokko guutuu eeggadhaan. Taa'ee maal hin eegganne. Ani kana hunda obsee akkamtiin seega. Dhugaa rabbiin danda'u amma qaxxa jettoo wajjin rafuu qabna nyaadhu nyaata. Ayi battaa'e. Tapha akkanaadhaan. Sayid maal jechuudha? Siriittuu siree biraa naa qabu edda? Siree biraa si qaba wajjin bulle. Hin ta'u Sayid. Sayid maal jechuudha? Na jibbitee moo? Hin jibbine. Siree biraa si qaba. Sayid waliin bullaar. Sayid waliin bullaar. Ayyuu taa'ee tasgabbataa jechuudha. Maal jechuudha? Yeroo soomana ndoo gorsin ayyuu. Soomana galgalan eeyyamamaa. Ayyuu. Mullee waliin bullaar. Ayyuu achuma taa'ee qoyi siree si qabachitti. Ayyuu gattaa'e. Maal jechuudha? Maal jechuudha illee? Sooma keessa wajjin bulan. Ani jaartii keeti bar galgala hin eeyyamama. Hin eeyyamama. Sooma keessa wajjin buluun ta'u sooma hin cabsinan tolchee sooma fedha. Atamma yoo wajjin bule subillee ayyuu ta'e dubbata. Sayid maal jechuudha? Ayyuu ta'e. Wajjin bulan. Qoy jaarsaaf jaartiin galgala erga aftara booda maal rakkoo qaba? Aslaal wajjin rafuun irra rakkoo qabu. Wajjin siree tokko irra bulan. Garuu ani fati moo amma wajjin rafni wal agarreemi ni dogongorraa. Innis rakkoon qabu. Maaliin? Soomana keessatti. Ni dogongorraa. Jaarsaaf jaartii yoo taate rakkoon qabu dubartii biraa yoo ta'edha. Nama akkasii jedhe si kijibaayyuu. Nama akkasii jedhe si kijibaa. Lakki namni immoo natti himaa. Nu sitti hima. Namni natti himu jiru namoonni natti himu. Jiru ayyuu. Ayyuu wajjin buluun ati tolchiti gaafadhu. Boru adaamaa dhaqnee tolchiti achi gaafatta. Sheeka bira si geessa. Soomni seenee guyyaa 15 osoo ilmoo kanaa qabaate rakkoon qabu. Ilmoo waan hin qabneef garuu hin ta'u. Si galee guyyaa soomni baheet shawwaallis darbee guyyaa 15 booda hojii bulla. Kijiba yoo ta'e waan wanta dhufu. Maal adabama? Sheeka biraan si geessa. Boorana si geessa si gaafata. Ijoolleen tasin jechuun kijibdi ijoolleen. Malee sooma keessa yoo ilmoo jaarsi wajjin turanii duraan ilmoo qabe yoo taate halkan taraawee salaatanii taraawee booda wajjin bulanitti osoo subii salaanni fajriin ga'een qaama. Ajab. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoyya. Ashala harka fuula jirtu hordoftoonni michoota nageenya keessan baadhaa uummata qashtii jirtanii isin jedha. Ala dugubbaa jiru. Ijoollee takka karaa baxaabbatee jira. Ala dugubbaa viidiyoo kana waraabee jirti gara obboroo halkaniititti. Ijoollee ilmaanii takka ta'u waa balleessaa bula. Rafanii ijoollee. Ngize Ramadaanaa kana ngize kaanuu rafanii ijoollee waan raffisan malee amma karaa argatanii wayi Saa'idoo shariyaa cabsi jaartii waliin hin bulan Ramadaana jedhe wayi waa ajaa'ibaati wallahi ni soba ayyuu Saa'idoon si galaafate si soba tarii dandeettee na biraa waliin kaatu jedhee sodaatee hin beekne malee. Luqatteeti inshaallah achirraa hanga obboroo azaananitti jaartii ta'e yookiin jaarsa keenke alala keeti wani si dhorgamuuf hin jiru. Wayi Saa'idoo maal ta'e gurbaansa shariyaallee sobuu eegale amma hoffeen hin fedhu qofan jedhu akkas tarii ufumaa fedhii hin qabne wallaaleeti miti beekani sobee malee inni wallaalee akkas jechuutu hin taane tarii ufii fedhii hin qabne. Isi wajjin rafuu jechuudha. Haadha daa'imaatiif ni hayyama. Haadha ijoolleetiif ni hayyamamaa tajaajillee hin qabneef ni hayyamamachummaa jechuudha. Immoo karaa hin taane irratti amantii irratti jibuun sirrii miti Saa'idi. Sirrii miti Saa'idoo. Maal jechuun dubartii sooma guyyaa keessa qofa waliin hin rafin malee jaartii tante halkan guutuu waliin rafuu dandeetta. Gizee lulluuqattee irraa kaaftee maal wanni akkana haasofni akkana. Akkasi isiinis firaankii si goote tarii yookaan yoo viidiyoo argee ka'ee waan akkasii gochuu jiraatata kaameraa argee si kaameraa kaa'attu argee warri firaankii wal godhu kun ijji isaanii qaroo ta'edha waan arguu dandeessu jechuudha. Waan akkasii yoo godhe malee jechuudha harkaan waa jechuun dura sanii yoo godhe malee jaartii waliin rafuun waan fedhe waliin dalaguu mirga qaba jechuudha jaarsi. Jaartiinis jaarsaa waliin immoo guyyaa qofan ta'in odoo luqqeen hin ga'in odoo wannaan ta'in kalli badee ani ishii
odoo wannaa hin ta'in kalli ودي لك ليش شني ليش ودي سالة مني ليش ودي سالة خلي جدو أنا يسيفتين ثالثة خلي أكازي دبين صوبا سنين جت شوفي نعمني فكيني أوري أمانتك في قرب رأيت ريب أسكان نعمني فيديو كيف فتن كامانتين بينه جالس زي رمضان ولين رفني خجئوا ويا كفر وقام هل كان كفيته ولين رفت جارتي تنتي أكبيتتي هاي عندك شو أريا براك إنه في ديكونيس أكنا متجن دار ربع جري كان وبدي سبشري فايدة ما التعدي تامو بشرت الشريعة ذاتي إنه فينا متجي تيجي قول سبك أكاسي يارتين تيسان أورو تيسان جري نبيين كنا صلى الله عليه وسلم جيني رمضان إمو ويا دمالي أكما نياتا كونكو ويا راسوم تساني مالي صوم تمالي جارتين تي راتس الكم فانتشر أرضي كجري ساني فانتشر أرضي ساني أكبر بعد جتشو waan dogongora waan hojjetan waan kijiba kaina abbaa fedhe haa ta'u hai wanni amantii kalaas amantii irra kijiba kaina sooma keessa jaartitti dhiyaatanii sooma keessa maaloodha waan fedhe namni gariin fa'a kan sooma keessa ilkaan shawaakatanii soomni namarraa cabaa qaaman dhiqatanii soomni namarraa caba jedhu jira shawaakatta ilkaan kan kee qulqulleeffatta qaama kan keeni dhiqatta rifeensa irraa kaaftee hanga miilaatitti bishaan callaan dhugin garatti gadi gizee salaatuu afaan kan keeni luqatta funyaan kan kee keessa ol hin naqxu malee funyaan keessa akka gadi seenseenne funyaan kee keessa ol fudhattee bishaan kan deebifta tanaafuu waan hin jirre wal sobuuni sirrii miti. way والله وان انتان ومن انتان غير ميديا فيديو جرتن اسينس بسم الله جبدو ناولي رفيجة فيديو ورام الناس رمضان سوري نرفو هل كان الأورجما جدا ترى إني المرافق زبانا كان دبين فلارا سينفل وفتاو دندها سيولين بولي المورا قول أتشون فل وفتاو وانا كاشيتي ليه ليسو دندا أيون يروح الدو ilmo hawiti karab bisifa kenno wallahi ilmo argadda ilmo wanjettu yero baay'ee afaanii baya ya rabbi warra ilmo hawu hundaafu haa kennu warra ishii ta'ee kan biraatis ta'e nama jaartii halal karaa rabbi jaalatuun dhiira jaarsa fi irra warra akkanaani olii gafu fuudhee dhadhuu miti jechuudha. warra akkanaan dhiiraa waliin deddeemee ka'ee dhadhuu miti warra jaarsa namnis beeku karaa rabbiitiinis halaal godhatanii maatiin isaaniif beeke ni kan halaalaallee karaa rabbiitiin irra bu'ee jedhe rabbi ilmaan isaanii haa kennuu jedha gama kiyyaani ilmoo nama dhiitii bineensini hin dhabini akka jedhee weeddisaa warri keenya gizee ijoollee sossoban jechuudha ijoollee gizee weeddisanii maalin simbiraallee ilmoo hin dhabinii jedhani akkas simbirtillee ilmoo hin dhabinii wanni dhala godhatu jechuudha ilma namaaf miti nama hawwu hunda rabbi ilmoo haa kennu dubartoota keenya hundaan dhiira keenya hundaaf warra ilmaan fedhu rabbi ilmaan haa kennuu fi immoo warra ilmaanis didee akkanumaan qofa waliin rafuun qofa nama jaalatu rabbi isaan haa qajeelchu dhiirti gariin akkasii jaartiin fuudhanii jaartii kiniinii nyaachisanii ni heerumtii kiniinii nyaatti jaartaan wajjin ni bulti eega dhaluun feene eega heerumtee eega dhaluun feene maaliif jaartaan walii irratti yookiin maaliif heerumanii namni wal fuudhaniif ilmaan godhachuu fi saree kana godhachuu fi nyaataa dhuddoo sana ni argatta amma fakkeenyaaf
qe'ee abbaa keetii yoo taate jiraatte akka finti shirii jiraatte akka feetetti miskiinillee jechuudha. Shamarreen gizee firiin isii jiraatu gizee haadhaaf abbaa bira jiraatu gizee isiin qananii isiif kennu gizee immoo heerumte waa hunda keessa maqaa afeetis ilaallatti jaarsis akkasii maqaa gosaatis ilaallatti yaani kalaas jaartii namaa taate jechuun waan guddaa takka jechuudha. Kabajaa ulfinna jaartii baruu namaan jedhan gaggetteetiin naamus godhattee nama guddaa taate kalaas jaartii namaa taanaan nama guddaadha naamusatti jiraatti. Gizee kaanis naamusaan malee osoo hin taane jechuudha. Naamusa hin qabdu jechuu otoo hin ta'in yaani akka feete san akka feete dibattee akka feete dubbattuu akka feete taate gizee qe'ee jirtu irraa bareeddi jechuudha. Immoo gizee kaane uma dubbatu keessattuu jechuudha. Of eeggannoo isii barbaachisaa yaani gaggettee jiraatti jechuudha. Akkasii wantummaan heerumaniif akka yaada kiyyaatitti jechuudha. Akka ilaalcha kiyyaatitti ilmi namaa kun wanti heerumeef ilmoo horatee halaas sanyii godhachuudha. Heerumanii jennaan dhiiraa waliin jiraachanii jennaan yookaan akkanumaan jiraachuu kennini nyaatanii maaxanii ofii gubanii ka ofirraa baasan akkanatti waliin jiraatanii nama meeqa tamiin jira warra ilmoo ofirraa baasutu jira. Rabbiin deebisee booda nama dhoorgatu jira jechuudha. Dubbisa ijoon Ramadaana irraa hirrafan jedhe saniitti Ramadaana wanni jedhaan jirtu guyyaa qofa waliin hin rafne malee waliin shawwadinaa. Yoo fedhii waliin qabaatini har'aan hin fedhu san jedha walitti maana. Ramadaanii bagaas waliin hin rafuun hin jirtu halkan. Yaa Ramadaanas halkan Ramadaanaa miti. Halkan nyaata hayyamu waan hunda hayyama rabbiin. Guyyaa qofa dhoorge. Guyyaa qofa rafin jaartii ta'e waliin abbaate. Maal jechuusaa? Akkas.